السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجم توتاف جالتم توتا إلمان أرومو الدنيا مرة ترجمتنا سنين جن دكتور عبد السجد أمنا خير ورا سنين غافا جنون دي كذا نوني بيتو إيجا خبجم توتاف جالتم توتا إلمان أرومو الدنيا مرة ترجمتنا خبجاف جال لقدا سنيف كمنا نجان كيسان بكا جرتان سنيف بايتو سنين جن أجا حرّا وانتو تكبر ندفلوان أداد تيجي أسوران bulloonii fi abbaan bulloo wal argatanii jiru. Raayyaa abbaa machaa kaleessa suuraa minilik irratti maal dubbate kan jedhu. Yaa ajaa'iba way ajaa'iba dhugaadha isiniin jedha. Mee gisee tokko laayikiidhaan haa eegallu. Akkuma ammalan isinitti laayikii godhaa jirtan laayik viidiyoo an gadhiisu otuu viidiyoo sana hin dhaggeeffatin laayik waan danuu irraa dubbanna jechuudha. Jalqaba irratti waa'ee istaaz raayyaa abbaa machaa irraa jalqabna itti aansuudhaan waa'ee bullootiif waa'ee yoo sangee ta'uun irraa dubbanna waa'ee Jawaar Muhammadis hundayyuu walitti qabnee dubbanna jechuudha. Meegaa kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenya galeessa gaafa suuraa bullootii fi abbaa bulloo walitti argitan gammachuu akkamitti isinitti dhaga'ame baay'ee tokko gammachuun akka isinitti dhaga'ame abdiin qaba. Bulloo yaa bulloo koo baatee jirta si eega Oromoon koo bulloo yaa abbaa bulloo si baafannaa falmannee irra kuno si baafannee jirra falmannee sirba dhukaasa caalu jechuudha. Maali sirriqa nani naana maali na ferooma wambadeen kaaba shishikirrisee marxifatee qaaba shishikirrisee marxifatee qaaba maali na ferooma wambadeen kaaba itti caccabsee dugda kutee daara falmannee baafne jawwee keenya daara dandana. Jawwee falmachuudhaan baafne dhugaadha. Warra hafanis akkamitti baafna yoo jennu hin bahanii itti muddamaa jira waan ta'eef heddeedha kan hin qabanu hin gadhiisu warra hidhaatti hambisanis jechuudha. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo suuraa ajaa'ibaa tokko kan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa suuraa minilik fayyadamuudhaan jiraatteellee nun fayyadne jira du'aan keellee ka'uudhaaf jedhee wuxxifataa kan jedhu Raayyaa Abbaa Maccaa poostii godhee ture. Kara laayikii 45,000 ummanni Oromoo haddaan akka inni minilikiin jibbu asirraa arguu dandeessu jechuudha. Oromoon kiyya of baree jira. Oromoon kiyya waan ajaa'ibaati Oromoon kiyya waan ajaa'ibaati dhugaa dubbachuudhaaf sirriitti minilikiin kana akka jibbu ajaa'iba. Wallaahi minilikiin haddii kana jibbuun keessan dhugumaan laala akka irraa qabdan jiraatte illee nun fayyadne as deebi'uudha jettee tattaafatta rabbi as sin deebisin sirna isaati namni du'e hin deebi'u hin beekna sirna isaa sana deebi'uudhaaf warri wuxxifatanu Raayyaa Abbaa Maccaa musumaadha faantii 12 fuudhee mataa isaa keessa diiwtu godhe jechuudha. Amma maaltu godhamuu qaba Raayyaa Abbaa Maccaa nama Oromoodhaaf hanga lubbuutti sodaa tokko malee of kennee qabsaa jiru kana maal gochuufii qabna Oromoo kiyya namni kun du'allee sodaatu jechuudha. Haceedha jettanii yoo jettan Raayyaa Abbaa Maccaatiif haceen tokkichuma jechuudha. Nama waan dhugaa jirtu dubbachuuf dubbatin jenne batalee yeroo jarree ortodoksiin akkanatti miidhamee jira jettu Raayyaa Abbaa Maccaatiif qees balaay walitti maratanii jaalalaaf tokkummaa jira argisiisanii jarri akkamitti Oromoo amantaan addaan qoonnee Itoophiyaatti kana battan sautu jarriidhaan tokkummaa didanii labsan kana nafxinyaan itti gubattee jirti jara kanatti. Maroo kanatti eegumsa jabaatu barbaachisaaf eegumsa booda erga jarri waan jalaa gootee boohuurra jabaadhaa Oromoo kiyya dammaqaa Ustaaz Raayyaa keessan eeggadhaa. Namni kun hayyuu waggaa 1000 keessa argatamuu hin dandeenyedha Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jechuun. Booda akkuma haceen gaafa minilik irraa dubbatu torbii tokko keessa wacitee nyaachifte ammas yoo kaatee Raayyaa Abbaa Maccaa irratti holola bante jechuudha. Jarri dhageettii qabdi mootummaa bira waan gaafattiin argatti wanti jarri dha'uu hin ta'u jettes hin ta'u waan ta'eef Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa rabbi isaa eegu barreeffama sana yeroo ammaa kana yeroo biyyattiin jeequmsa hamaa kana keessa jirtutti hin jaalanne jarattiin immoo akka itti nama galaafattu hin beekamu Raayyaa keenya si dhabuu hin barbaannu waan ta'eef maal Oromoo kiyya Ustaaz Raayyaa akka ija keessanitti bareechaati nu eega. Baga dhukaasa itti dhukaafte maa sodaachuu dhabdee miti. Garuu Oromoon keenya gaafa namni waa ta'e qofitti boohuu beeka malee gaafa namni jiru nama eeggachuu nama jabeeffachuu waan hin beekneef sababa kanaaf dubbiin hamtuudha. Gubattee jirti jalattiin maraattee jirti halkanii guyyaa maglacaa baasaa jirti. Taammaan bayyanee jettanu abiyyitti dhaaddachuu jalqabee jira jechuudha. Abiyyi nuganee jira. Biyyattii diigee jira.
hidhamuu qaba hin adabamata jedhaa jira jechuudha. Dhibbaan dhibbatti Finfinnee keessa taa'etti maa jira jechuudha. Akkasitti noo gaafii hidhamtoota keenyaa nu hiikii jechuudhaaf waggaa tokkoof ji'a torba kadhannee deebiilee dhabnee ofii isaatiin saatii barbaadetti hiike jechuudha. Jarri waan barbaadde Finfinnee keessa teessee dubbatti kan keenya yoo waan tokko waan badaa dubbate achumaan qabame qaallettiitti darbama jechuudha. Argitanii kun eenyu biyyattii akka of harkaa qabuu fi eenyu inni biyyattii bulchaa jira sirna kamiin deemamaa jira kan jedhudha jechuudha. Itti aansuudhaan ammas wanti dubbachuu barbaadu tiiktookii kanarra ajandaa tokko bahee jira jechuudha. Tiiktookii kanarratti ortodoksiitu tuqame jettanii ijoolleen keenya afaan oromootiin baay'een keessan naqabaa nagadhiisaa jedhaa jirtu. Ortodoksii miti kan tuqame dhugaa isinitti himna. Ortodoksiin argitanii jirtu ortodoksiin oromoo akka inni itti wal kabaju ortodoksiin dhugaadha amantiin sirriidhaan saba ofii kabaje afaan ofiitiin ittiin jedhu sirna lummuutti namarratti fe'uun barbaanne ortodoksiin raayyaa abbaa maccaatii wajjiniin jaalala jarri waliif argisiisanii akkasitti tokkummaa oromoon qabu arguu dandeessu. Kan waamma boohaa jiru maaliif sirni lummuutti nuun deebine jecha jedhuuf maaliif lummuuttiidhaan hin caffarru Finfinnee keessatti maaliif akka jiruun biyyattii lummuuxii hin goonu warra jedhatu gadi bahee bookkisee maraataa jira malee oromoon ortodoksii nagaadha. Isin ijoolleen keenya warri tiiktookii irratti ortodoksii koo maaloo koo amantii keessan eenyuun tuqe oromiyaa keessatti tuqame. Warri achitti tuqame immoo sagalee taafii wayiin afaan oromootiin dubbachuutu hin taane warra afaan amaariffaatiin dubbadhaa lummuuxii qabadhaatii boha. Amantiin ortodoksii oromiyaa keessatti tuqame tokkos hin jiru. Oromiyaa keessatti kabajamee fi jiraata amantiin keessiif kabajama jechuudha waan oromoo taateef afaan keetiin waaqeffatta afaan keetiin kadhatta waan ta'eef. Lakkii anis lummuuxii ta'eetan inni jaraa wajjiniin gondaritti galee yoo jaraa wajjiniin lummuuxii sirratti leellisa yoo jette mirga keeti. Oromummaa kan kee dhiiftee lummuuxummaa filatte jaraa wajjin gondar galta taanaan siif dhiifne maasha Allah siin jenna jabaadha. Jabaadha sobdanii ajandaa uummatanii ajandaa jarri isinitti kennan jechuudha warri lummuuxonni qabattanii gadi baatanii nutti hin boohinaa jarri keenya. An dhugaa isinitti himaa hardhooftus liqimsaa wanti amantii ortodoksii tuqame tokko hin jiru warra lummuuxii tuqame warra amantii ortodoksii jala dahoo godhatee deema. Kana isinitti himnaa. Egaa ammas yoo saangee ta'uun dheengadda goofandimiin tokko gargaarsa isaatiif banamee hanga yoonaatti doolaara 10,000 illee hin geenye baay'ee tokko nama gaddisiisa gadda guddaan namatti dhaga'ama dhugaa dubbachuuf doolaara 10,000 illee hin geenye jechuudha. Maal jechuudha doolaara 10,000 illee gahuu dhabuunsaa baay'ee tokko akkasiin oromoon kun hamileen qabdan dhugaa dubbachuuf hamileen qabdan maal jechuudha hamileen qabdan akkamitti artiistii bulloodhaaf goofandimiin banamee doolaara 10,000 illee gahuu dadhaba kan jedhu gaafii guddaan natti ta'ee jira jechuudha. Jabaadhaati 20,000 tokkollee guuraafi maa gaafa kan fayyisaa leellisaa buutii jechuudha buutii kanaafuu birrii meeqa guurame oo amma jabaadhaa galatoomaa siriin jenna.